Ani nuqaasiin siin jaamana kana keessa wanni ta'e hiraartuuf hin jirtu qaama firra fitte coraan kee kaduraaniin jiru jijjiiramtee jirta wanni ati yaaddu hin jirtu kunoo si yaadu nama biraatiif yaadu jira wanni ati godhu jirtu hin jirtu kai nuqaasisaan. Maalin godhare mantanan? Kai nuqaas. Boole tanaan dhiise deemetti. Ti amne haa fudhatu ilmaan saate haa keessa fidetuuti ta inni fadhuusi kai nuqaasi. Ani gisee hundana dubbachaa oolan hiraar hin danda'u irra biyyarra sa'aatii damee fudhate ati kana naan jechuun jira neegammas harkaan booda. Kafuu waan hin godhu qabu ijoollee dhiiseen deemu yoo dandeessanis manarraa baasa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Arraan tana bilqiisnatti dawwalteeti dhufuttiin jira mana jirtaa naan jettee. Manaan jira kottuun jeeni dhufutti jirti. Akka isin quban qabnettiin kaameeraa jedhu fayyadhee waan isin dhufuutiimtuuf illee numaan beeka maaliif jirtanii oowwituudha. Uuma lamaa dhufti malee nagaa afniin dhufanaan hin jettu. Ani wanni dhugumaan hin qabuutu nijisiisee karaarra na aaree mana keessa taa'ee nijisiisaa guyyaa meeqa ulaanatti qollafee mana keessaa gabboo na dhoorkee sanumaafuu namni tokko waan nagaa yaadu hin jiru amma keessatti ani ijoolleetti jajjibbeetii miti kan inni hin deemu jiru. Akkuma agartanii na bira taa'eeti mixiyyoon nutti dhaaddataa niin fuudhaa samiin ba'a takkitti na duraa bu'uu diddee fadhu samiin lixaa fadhu jechiin lixaa ammaan taranga bilbiisi dhuftutti nafaana turaadha waan isin godhu waa na tumuu dhuftee fi waa yaaduu tumuu dhuftee waa dubbii qabbaneessuu dhuftee fi waa dubbii oofisuu dhufteefu walumaan laallaati nafaana turaadha amma dhufa geessee jirtii waan agartanii dhiiftuu viidiyoo haa jedhe inni maallaqa ifaatiin kafalee jeeti. Shirkaa biratti kutee bikka ifaa maallaqa itti kafalanii kutee isin dhufu jirti viidiyoon tun isumaa fi maralleedha waan feetaloo isin teleete isumaa fi maree hannaa fi afaan turaan isin jedha. Seeni ulaan banaadha. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Qawma keeti? Qawmatii an ta'u jira kottu seen. Nagaami. Intan naguma fayyuma qabda. Alhamdulillah. Fayyuma qabda. Fayyaan qabataa jira. Way si caccabse. Nan caccabsine maan hafe. Taafatu. Way fayyuma qabda an bar fayyumaanu mana si dhufaa hun jenne baran. Hay. Viidiyoo agartee dhufte san. Viidiyoon arge ka viidiyoo akkasitti nanan bisnee kana ete akkasii ijjitu san rifadhee fiigee dhufe. Maaluma atumaan arkee una mana kun ona dirmatee una hunda keessaa una takkaa una ittiin dhufnee wani. Hay akkamitti kophaa intala xiqqoo harkadde ji'arra haadha ilmaanii ol deebi'ee tuma inni maal? Akkasi gaafa namni ogaa nama mijiyyoo xiqqoo harkadde jeeti asitti nama hin qabdu ati kanatti si bulchaa isii immoo haadha abbaa jiraanii niin fuudhaa akkanatti fuudhaa jechuu jira. Siifin jiraami ani obboleettiin ta'e bilqiisa siin jiru. Inni namni maal qabdu namni biyyaa dhufe haa dachi irraa dhalateef ta'e inni biyya keessaa hin biqilchiinsa. Ani anaasii maaliin godhani ani maaliin godha. Namas kana biratti nagarree nam takkaa kanaa dubbatus hin jiru mokkam. Namni siif jira akkami siin jiraanne beekaan namni kee callisee taa'u jira inni irra nama si biraa dhabee akkana xarreef. Intala xiqqoo harkadde ji'arra haadha ilmaan isaa rakkoo fi bal'oo hojii dabarsiisa wallaalee har'a intala xiqqoon olii gad deema if wallaalee inni. San hundaa wallaalee jira maallaqa taatu waan qabnu soo mana nyaataaraan deemu mana keessaa fixee jira amma intala jalaa abbaan fuudhee galfannaa inni aarsa hunda natti bahu jira dhufee baga agartee foro viidiyoo san osoo inni quban qabnee maree eegas boodallee harkee jira kun akkasumatti hin jira. Akkiin siin jemma san hundaa meef irraa dhiisiiti mana intala sanii ni beekame ana akka irra deemaate khayna geessime. Amma isaanii maalitti ni sii beeka. Man gaggabate eessa man gaafate khayna geessime amma khayna geesse khayti. Khayna geessi miila kanaanin dhaqan akkaan itti dhufe rabbi beeka khayna geessi. Ani mana isaanii sanuun beeku ani mana kun amma qulfii irraanfateeti deemee qulfii irraa intu madde malee osoo inni quban qaban nama kan nadde qulfii kolonatti qollafee deemu jira. Guyyaana qollafee bikka dhaqee asitti natti deemu. Hayduuba haraami mikki kunarra nama harkadhe jee inni nama sirratti akka fedhas irra fincaanaa numa. Gadi sin baatu si wajjin sin jiraalu ni fuudha. Akkana kunuula akka baga agartee jirteetillee. Ani bar sanuma hundarraa waan inni siin jiru si bilbileetiin ture waa meeqa sitti meeti yaasaa dakkanaa siin jaatina dhaga'uu didde sanuma hundaa'u. Ani namicha kana duraaniin si hime laal an ilmaan isaatis laal
Inni fuudhu jira miti tana jala deddeemu jira xiqqoo tana jala deddeemu jira sii quban qabu ilmaan isaa facaasiifiti kaynu kaasi. Ilmaan isaa dhiisii maa kaisaa namicha numaa fa'a wanni isin goone ka ilmaan eegas irraa daddalee rakkoo bolla jira namattuu sinis amne ashara shifuuttuu sinis amne arra jantaa sirraan qabuun tola xiqqoo harkateete kaynu kaasi ilmaan sirraa dhiisii fa'a ilmaan isaa keessa taatoo fadheeti. Ilmaan mee eessatti hin dhiiseeti manisumaan sodaachisuudhaaf ilmaan kana dhiiseeti deemee jira malee akkamiin ilmaan garaatti asitti gara namichuma akkana si godhu ilmaan isaa maalitti goota. Ilmaan akka beektaatu sanaatutti lafoo jiru biyya tana keessatti kun akkanuma amma yoo fuudhee anaa bira jiru quban qabu yoo fuudhee amma ilmaan kana quba qaba. Ansii mesaad haatti laffee waliin harkanii intala inni deddeemuu san gaafa inni mana kana fide garte haa waliin harkan ilmaanis waan nama godhuuf waan ati ba'aa meeqa karraa ta'e sun abbaa mana kiyyaa abbaa ilmaan kiyyaa itti rakkoo fi bal'oo hunda obsu jirtuuf irra wallaale arra isii san fidee akka isiin obsituuf rakkoo fi bal'oo san akka isiin obsitee hojii jiraattu ni ilaalta. Kaynu kaase oguu inni wanni jetti dhoyinee silkiitti dhoyinee haa ilmaan isaa keessa dhufu anaatutti dhee koottuu ilmaan kee keessatti ansaadaga fudhadheetiin deemuu deemaan jaa. Ammaan tana garuu bilqis silaamaan tana akka yaaddootiin deemuu ni fadha mana kana keessa. Mee ijoolleen takka hin taane ilmaan sadi guutuu fuudhee eenyu guyyaa lama na bulchame. Guyyaa tokko yoo na bulchan guyyaa lama ati teessus hin bulchitu. Yoo dandeesse isuman irraa baasi. Behee haa deemee fuudhu yoo dandeessan isuman irraa baasaa malee mana kana keessa amma yoo kayyaa deemu ijoollee tanaa wajjin isaan dhaqan. Haa qabatu ijoolleen tasaatiiti ati nu kaasa qabi bikka dhabee. Ijoolleen tana ammaa isaa sanarraa taatee ammaa taatee dalayduun irraa godhatti ijoollee tana. Ilmaan isaa dalayduun gootuun tala yoo numa dhufanii mana kana keessa galan anaatu irraa dalagaa siin jee barra eessa qote mee duraan akkasii ulaa dura taa'u jiraati amma eessa dhaqire. Tana ani xiqqoo nagee taanaani maallaqa ifaatiin kafalaa deengada akkasittiin ishii tume amma garaa gadi hin baatu jee maallaqa ifaatiin kafale jee gabbee uluma tana dura taa'u jirtu duraan. Kachin deemutin. Haya duuba ilaha amma taayeetiin eegamee isuma saniin eegamu lama callaadhaati. Numaan taayee garra dhufuu baatu gaa isaatu dhiisi beekkatee jira laakiin ani nu kaasiin siin jaa mana kana keessa wanni ta'e hiraartuuf hin jirtu qaama firra fitte coraan kee ka duraaniin jiru jijjiiramtee jirta. Wanni ati yaaddu hin jirtu kun osii yaadu nama biraatiif yaadu jira wanni ati godhu jirtu hin jirtu kan nu kaasisaan. Yaaddoon ka duraaniiti miti hedduu jijjiiramee jira ati waan takka asitti hin dubbatin. Yoo amma nu haasoo jiru yoo dhufellee maqaa isaatii san kaasanii yoo asitti dubbatte sii amma dha'uu irraan oolu. Saniifuu irraa caljiiti. Maal ta'e mee dur nama nagaati nama akkasii kabajaa olkee namaa dhaabbatu sani maal intalaan waatti godhamoo gurbaa jinnii fuudhee jijjiirrate. Oomanni ta'e onuu akkasumatti na dibdee jirti akkuma asii dibde sanitti na dibdeertee asii kun akkana kaafna godhu jira asii gadi hin bahu. Amma yoo dandeesse nama yaamteetuma isma kanarraa gabbaasu. Durattu himan namni yoo si jaalate wayii si godhataa intalti siiritti godhatte. Kan jirre duraanii fiduu ture hoggaan asii dalagaa kutee ilaa asii na fuudhee ilaa mana dalagaa na geesse isii fidee dhufa. Asii na fuudhee akka mana dalagaa hoosan inni isii fidee dhufa. Asii nyaata godhannee ni matu bakaafi mana kana keessa naa deddeemti. Guyyaa ta'e kan dhufee asitti isaa waliin tume hin deebinee wayii. Eega waliin tumte gantalti wayitti goote gurbaan eega haadha ilmaan isaatiif ijoollees wallaale. Siirii irra jira makunoo namni siirii nama godhu jira. Siirii gaabikkatti namarraa kan gaggaafannee dhaynee gurbaa irraa hiinee gayootis hin deemu jettee hadiddu taate irraa hiinee mana deebisne gawanni biraa. Yoo seela deeme irraa hiita malee yoo seela hun deemu sii hun dubbisu namaa hun dubbisu kunoo namaa hun beeku maal irraa hiita siirii maal irraa hiita kana. Ani yaasa adamee takkaan si dabarfachuu deemu. Warri keessan biyyarraa na bilbileeti intaltee akkatti jirtu laaltee garta akkamitti itti ustaan anjaaniiti. Ka'iiti nu kaasii anta warra keessanii saniin dhufe. Duba ilmaan kana isa dhiisanii deeman. Intala akkasii jirtuu si harkanii kamitti itti uustanuman jirtu biyya san hin jirre moo biyya san irraa godaante moo eessa jirtaan anjaan. Maaliin godharee ilmaan tanaan? Kaynu kaas. Ijoollee sanaan dhiisee deemetti. Itti haamnee haa fudhatu ilmaan isaati haa keessa fidetuuti ta'e inni fadhuusi kaynu kaasi. Ani gizee hundana dubbachaa oolan hiraar hin danda'u irra biyyarra sa'aatii damee fudhate kana naan jechuun jira neegammas harkan booda. Amma viidiyoo sana odoon ani harkin eegaan laale boodaan taakkida godha dhiiroo nama biraati hangaan jee isaanii harkeen bilbile. Ani amma kan itti dhufan agartu. Ooma hundaafuu waan hin godhun qabu ijoollee dhiisee deemu yoo dandeessanis manarraa baasa. Akkami manarraa baasa na kun nama namaa'u wayii namaa'u dhagoo. Alaa dhiiran harkatiin irra dhiiran cinatti sin agarree nama biraa dhabe mana namni nama si biraa harkate yaada ilmaanii ala gabbaasuun dandeessu maatu ala biyya fuudha malee. Saniifuu namatti yaamti namatti yaamiti
gabaasanii abdii faas jaami haa gabaasanii. Mee nama dubbii ati wanni jettuuf hin dhufneeti hiji mee khaynu khas khay amma kana godisi khay la ya rabbi akin sijjata lama message tibarresi ti telefonatti hotu ilman ke khaysa taayatan yalla bilbil sana hotu ana galak saad ana galak sidime mal wanni na galak sidura hotu kana baro waysiti ma ana artisini ko hana sina akin sinjata يلا وين فرداتي تكبر تيجي وأنا ما فاطمة اللي فردوا خوتي اللي هاي فرد نوهاسي قطعي مرة قطعي وسنيتي أكني سنجاري أنا بكني تدي مسنجور الماديسة دنتينيا لسمانا راباستني أنا فيديو سرامر جرو خرطي اللي أنا مرة فيون تفيديو رامرة مالي برامر تنام فيديو مالي بني ركوخ يجكر من ناركم براتي اللي ده تاني بر أنسيادية مناخير وبيتم فيديو أنا رامر تان هم ينافس رامر أما اللي أتلي وأنا متى تبتين كبدو أنا كلام منه هندي فيديو أدلين يوتيوب كثير قال هاي أما دوبي أنا من خيسان كنا دقي خامن هي نديد هاي نديد أما وين سيدو سنجرو نبي تكاور أجي شان لين أرجعني ورفعين لين أدلين يوتيوب كثير قال لك كيفدو يورجعني أما تنجلان كاتني هدو سجلين أفتاني بربادن كلمة أكنا رقباسا تمان تنا فيديو نسر عمرله سلاوان بدي دبته قد لك كسنو تكجي وانا تيام تدبته تكنا قروني وندي وني أتهاس ويتله وان بريد هذا سانو مافو يودن دايسه أسمانا بريتا جولت يا وجيل جولة فوني بيكي جيسو تتنجر تلما منا خنا خيسا قبابنا ما تاخن وندا وغرغرغلته ددنيا نسمت من ما خيجا خيسا نغرغارو دام فدان ملا بكيت جولة غورة ديمنا ऐसे इतने ऐसा कैसे में जॉले गुरे इन्हीं करते सिबुल चाचू जुरा योनी अम्मा मिट्टी अच्छे रहने आका मकाई सासन काम ने लाओ रीरा जुरा मौका बिकता ना रीरा तो इसे पास उनका सीन बर्बाद है अजी दुब्बी अक्कन मन नजल आक अब्बने सीते बिशान मन गोते खलास वानी वां गोल يوم دواني نواني يوم ده خلاص أكن ما في تلا فخايسة دنديسو نما ما خيجا خيسة نغرغا نبرد أبدو تما يوني دبتله مكا يوني من ديمان دبتله مكا سالة كيسان كاسن زمر رايكو قبل أكنا مولم بيني تكتي سديم ترى فيديو سديم تلا كسنجي خطو برا فيديو مالواني مي كنين ديمان فيديو نرامرته إيه سديم تا فيديو نرامرته دي ده هنومان كابوتي فيديو أنت تدي نفرت تدي